Mataa kiyya waan baay'ee dibee jijjiiramaa dhabe. Mataa kiyya shaambootti jijjiiree kireemiitti jijjiiree jijjiirama irraa dhabe. Wantoota garaagaraa didibadheetiin jijjiirama irraa dhabe. Warroonni jettan warroonni akka kiyyaa miidiyaa kanarratti namni baay'een biyyoota garaagaraa ta'e waan akkanaa diba mataan hin jijjiiramaa hin dheerataa hin laafaa jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا حليمة أولوتوب جلت أرغمتا ويلكام وردفتوتا كيا نورا أنا أدوف عشان هركفوني بكم جرتنتي على فيا كسلنا جاجرا إيجا وردفتوتا كيوروني جيجيبسا تطني تجانا كيا كلتو مقالن كيسان قد أمالي لايك شير كومنتي جيجيبسا سنين روني هروتا ويلكام اسمان قد جاينا ركنا دبلما سبسكرايب اللايكي كومنتي مدينة سنين Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo anan irratti fudhadhee fi akkuma asirratti argitan kana qurunfudii yookaan mismaarii jedhama afaan Arabaatiin. Inni kun qurunfudii yookaan mismaarii jedhama akkuma asirratti argitan kana. Faayidaan isaa maali? Maaf qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu. Faayidaan isaa mataa keenyaa kan wantoota illee ruuzaa wantoota hunda dibneetiin kireemii hundatti jijjiirree dhabne an ofii kiyyaa ji'a 3-4 irratti fayyadamee faayidaa isaa waan argateen kan qopheeffadhe kun distiidha yookaan gideer jedhama afaan Arabiitiin. Mismaarii kana firee 10 hanga torbee tokko 5 tokko illee nu turi barbaanne bishaan burcuqqoo tokko akkuma asirra argitan kana bishaan burcuqqoo tokko qopheeffanne distiitti naqannee bishaan danfisanna. Eega bishaan keenya danfisannee booda amma isinitti argisiisa. Bishaan burcuqqoo tokko kanan danfisnaa rifeensa keenya kan jijjiirama dhabe an jijjiirama irraa argee jira mataa kiyya. Killee dibee ruuza dibee maalii wanni natti hafe hin jiru mataa kiyya dun dibee jijjiirama takka irraa dhabe amma haala kanaan jijjiirama argadhe alhamdulillahi. Awwala bishaan burcuqqoo tokko distii yookaan gideeritti naqannee danfisannaa. Egaa bishaan keenya waceen booda firee mismaarii kana yookaan qurunfudii kana itti naqannaa. Xiqqooma isii danfisnee haa bishaan inni wal fudhatu inni akka shaayiitti diimataa inni yoo bishaan wal fudhate fireen qurunfudii kun faayidaa guddaa qaba. Garaa keenyallee bishaan xiqqoo isne ittiin firee torbaa yoo dhugne faayidaa hedduu qaba. Doktoroonni hedduun ni dubbatu akkuma san anillee mee hilaala jedhee waan kana ji'a 4 dura irraa fayyadamee dhugaatii irraa fayyadameetiin jira. Ammallee mataa kiyyallee jijjiirama argee jira. Mataan kiyya achirrallee siqu gabaatillee shaambollee baasii hedduutti baasee jijjiirama takkallee hin qabu. Amma maal godheree bakka itti naqatanii mataa ofiitti biifan kanaan isatti naqadheetiin hanga ji'a 4 osoo addaan hin kutin mataa kiyyatti biifuu jammare. Yeroo mataa kiyya hiikee filullee yeroo mataan keenya ni jabaata. Mataan keenya uumamaan ni jabaata. Mataa kaawwaniin addaadha. Mataan Afrikaa ni jabaata. Takka akka carraa ta'e nama tokko yoo carraa ta'e malee baay'inaan mataan keenya ni jabaata. Kanaafuu haalli ittiin filullee filaa garaagaraa filaa laafuu ta'uu qaba. Filaa gariin hin cabaayyuu. Maaliif kuni baay'ina mataa keenyallee nu dabalaa keessumayyuu biyya kanaa kan mataa keenya nurraa fixee ammallee shaashii hidhachuun yookaan shaarbii hidhachuun kan mataa keenya nurraa fixu mataan keenya jijjiiraman qabu qilleensan argatu tokko ammallee yaada fi cinqii yoo nama baay'ate mataan keenya jijjiiraman argatu. Kanaafuu maaliif jiruun addunyaan guutuu cinqii naman dhiisu jiruun amma bishaan keenya haaluma kanaan nu wajjin jira. Amma firee mismaarii kana amma habbaa 10 ol amma kana waan 15 tokko naa ga'u yookaan torbee tokko naa ga'u itti fayyadamuuf danfisadhe. Haaluma kana mataan keenya cinqaa yoo itti baay'atu ammallee qilleensa yoo fudhachuu dhabe mataan keenya jijjiiramuun fida. Dirqama dubartiin of tottolchuun dubartiin mataa ofii bareechifachuun wiigiin alaa bitanii itti qaxxalan takka namaan godhu wanni haga mataa keetii si ga'u hin jiru jechuudha. Tama ofii tama waan qaban qaqqabatanii jedhan Oromoo. Tama ofii qaban tana waan isa jijjiiru itti ilaalanii ani ofii kiyya wanni ani yaalin hin jiru waa mala yaaleetiin hin jira. Kalas jijjiirama irraa dhabe warroonni akka kiyyaan dhawan kun keessattuu mataan keenya hundi keenya ni jabaata. Kanaafuu an amma
haala kanaan danfisadhee qopheeffadheetiin jira. Kunoo akkuma asirraa argitan kana shaayii fakkaata. Egaa inni nu qabbanaa'ee waan itti naqanneetiin wanta akka aayilaandii kanatti naqanneetiin kaayanne yeroo itti fayyadamu nutti mataa keenyatti biifnaa jechuudha. Bakka kun waan xiqqaan amma of bira kaa'adhe kana isa kanatti naqadheetiin yeroo mataa kiyyatti fayyadamu hedu itti biifaa jechuudha. Ammallee yeroo shaamboon dhiqadhu mataa kiyya baada shaamboo balsamiin dhiqadhee geessee isa kana xiqqoo mataa kiyyarratti eega balsamiin dhiqadhee geessee akkuma bishaaniitiin dhiqadheetiin akkasumas dhiisee mataa kiyya fileetiin daqiiqaa muraasa ture mataa keenya aslanumayyuu bakka afuritti dhooftan malee hin rafina. Bakka afurii yoo dhooftan torbee tokko kan guyyaa 4 guyyaa 5 booda hiitanii mataa maramaa lama maramu jechuudha. Mataa akkasiisan dhooftanii ji'a 3 osoo addaan hin kutin yoo yaaltan jijjiirama guddaa isinii dhufaa. Akka kiyya kanatti yaala itti fayyadama. An akkasitti yaaleetiin jira. Mataa kiyya wantoota garaagaraa itti dibee jijjiirama irraa dhabeera. Kun amma haala akkana waan akkana kana naqattanii guddaa ta'e xiqqaa ta'e an amma haala kana shari'a waan ta'eef mataa kiyyatti afuufee isinitti agarsiisuu hin danda'u. Kanaafuu inni beeytanii waan akkana kana qopheeffatanii mataa keessanitti biiftaniitiin mataan dura gogogeetiin jabaatu sun haaluma salphaan isinii laafee bakka afuritti addaan qooddanii tokko tokkoon itti biiftanii eegasii kireemii itti dibdanii mataa keessan bakka afurii dhooftanii gaafa hiitanillee mataa keessan hin dhukkubu torbee dhiqadhaa mataa keessan aslanuma. Anamma yeroo awwaalaasan mataa kiyya guyyaa guyyaan dhiqa. Maaliif sababa ho'arraa kan ka'e mataa kiyya guyyaa guyyaan dhiqa. Jijjiirama takka hin jiru. Amma maal godhe torbaanitti si'a tokko miicca mataa kiyya torbetti si'a tokko. Akkasitti jijjiirama guddaa argee mataan kiyya dheeratellee ammallee bizaatii dabalee jira. Baay'ina mataa jechuudha. Kaayoo duraa haphatee ciccitu akka tokko parsantii dhibba keessaa parsantii 60-70 jijjiirama argatee jira. Dhibbaan dhibbatti illee ta'uu baatu. Kanaafuu itti fayyadamaa. Warroonni mataan keessa waan adda addaa dibdaniitiin jijjiirama dhabe waan akka aayilaandii kanatti